Yooyyaa oolmaa bultiin badhaadhaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo bakka jirtan cufattuu nageenyi keenya isin haadha qabu isin jechuu barbaanna guyyaan irraa kun sanbata diqqaa muddeen 12 barrii 2020 odeeffannoo guyyaa kanaa fi qopheeffannee isin biraan gahuu fi kurfoofnee argamne jirra. Warri nu daawwachuu asitti argamtanii ulfaadha horaa bulaa isiniin jecha odeeffannoo sa'aatii kana isin biraan gahuu deemna. Warri asitti argamtan kun ammoo waa takka isin gaafana namni biraa akka dhagahu yookaan odeeffannoo kana akka argatu yoo barbaaddanii faffacaasaa qoqoodaa waliin nu gahaa isiniin jenna. Miidiyaa hawaasummaa Facebook fi akkasumas YouTube irratti odeeffannoo kana isin biraan gahuutu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo guyyaa har'aatii fi qopheeffannee isin biraan gahuu deemna. Suniin duratti waa takka lama sirreessuu qabna. Facebook kana public godha. Maaliif public ta'uu dide mobaayilii irratti dide jira. Facebook irratti deemee godhe. Achiin duubatti karaa YouTube fi Facebook tiin sagaleen qulqullinni isaa nu beeksisaa akkamiin isin biraan bayaa jira qulqullinni qaba akka jiru yoo sanutti himtaniin dubattu gara sagantaatu dabarraa I think public ta'ee jira. Facebook irratti akkan argaa jiru bareedaa jira na fakkaata sagaleen qulqullinni qaba suuralleen bareedaa. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya ka guyyaa har'aa isin biraan gahuu deemna. Guyyaa kana sagantaa qopheessinu kanallee akka isin irratti mari'attanii yaada keessan nu biraan geettanii lakkoofsa bilbila isinii bannee jira. Lakkoofsa armaan gadii kana nu bilbila yaada keessanii nu kenna isiniin jechuu feena. Lakkoofsa kanatu bilbila yaada keessanii eegaan odeeffannoo isin biraan gaheen dubattu nu biraan gayaa yookaan ammoo yaada keessan nu dhaqqabsaa isiniin jechuu feena. Sagantaa keenya ka har'aa keessatti haala Oromiyaa keessa jiru ka hidhamtoota siyaasatiin jalqabnaa godina Jimmaa keessattuu yeroo ammaan tana hidhaan daangaa hin qabne hamaatu gaggeeffamaa jira jedhamee gabaafamee jira. Hidhaan kunniin keessattuu magaalaa Jimmaatii fi qarqara magaalaa Jimmaa keessattuu akka hammaate ka dhagahamu. Warri Hacaaluu Hundeessaa gaafa ijjeefame irra qabaman haga ammaan tanattu dhimmi warra mana murtiitiin furmaata hin arganne himatii irratti baname ragaan irratti dhiyaate wanni haga amma murtaa'e hin jirani mootummaan nama qabe miidhaa mana hidhaa keessattuu shororkaa uumaa yaalii dhoowwatee hidhamtoota siyaasaa akka malee akka inni dararaa jiru godina Jimmaa kanarraa ka dubbatamu. Godini Jimmaa yeroo ammaan tanattu xiyyeeffannaa miidiyaalee argate haalii hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka godina Jimmaa himamaa akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Kanaafuu miidiyaan Oromoo xiyyeeffannaa nuu kenne dhimma godina Jimmaa haasa'uu qabaa jechuudhani warri hidhamtoota siyaasaa kun akkasitti dhaamsa dabarfachaa jiranii. Godina Jimmaa godina mootiin 7ffaan Abiy Ahmed keessa dhufe jettee viidiyoon waan yaaltuu fi namni Abiy deeggaruu malee Abiy falmuu hin dandayu. Miseensa dhaaba kamiitu dhaaba jechuun kafaa'uu haa taatu dhaaba abaa'oo ta'uun akka hin dandamne yoo namni miseensa mitiyyuu deeggara jedhamee shakkamee miidhaa hamaatu irratti dhaqqaba jechuudhani warri odeeffannoo kana nu biraan gahe haalii godina Jimmaa akkamii hama akka tahee nutti himaa jirani yeroo ammaan tana dabballoonni mootummaa gocha gara jabeenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka godina kana irrattu dhaqqabsaa jirani jechuudhani dubbatamaa jira. Gocha suukkanneessa gara jabeenya ka dalagame keessa dhiyoo kanatti obboleessi Yaayyaa Bashir Gaalib Abbaa Saambii yaayyaan waan mootummaa Abiy Ahmed karaa miidiyaa hawaasummaatii fi akkasumas OMN fi miidiyaa Oromoo irrattu bahee balaaleffatamee fi rasaasa afuuriin rukutamee ejjeefamuun gabaafame ture. Ammaan tana jechuun warra Yaayyaa Bashiriitiin walitti dhiyaataniif obboleessi Yaayyaa Bashirii Gaalib Abbaa Saambiitiin walitti dhiyaataniif iccitii kana beeku akka iccitiin hin baane hidhamaa jiraachuulleetu dhagamee jira. Warra ammaan tana hidhamanii haalii warra akka malee yaaddessaa tawaane keessa dargaggeessa Sahabuddin Muhammad jedhamu ka akka malee dhukkube mana hidhaa godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti argama. Yaalii dhoowwatamee akkinni miidhaa hamaa keessa yeroo ammaan tana darara hamaa keessa jiru ka dhagahame. Namni bira Abdurazzaq Biyyaa namni jedhamu innis
mootummaa Abiy Ahmedii hin deeggarree obboleessa Yaayyaa Bashir Gaalib Abbaa Saambii wajjin hariiroo qaba jedhame akka hidhame kan dhagame. Abdurazaaq nama dhukkuba dhiibbaa dhiigaa yookaan ammoo high blood pressure hypertension qabu ka jedhame hakimoota isaatiin itti himame. Dhiibbaan dhiigaa kun waan hin to'ataminiif yookaan ammoo qorichaadhaan waan yaalamaa hin jirree fi kalee isaa irratti miidhaa dhaqqabsuu akka danda'u ka dubbatame. Hidhamtoonni siyaasaa kun yeroo ammaan tana mana hidhaa keessatti darara guddaatu irratti dhaqqabaa jira. Abdurazaaq doktoroonni isaa haalii kalee isaa tajaajili kalee isaa akka malee gabbu'ee ammaan tana dhukkubni dhiibbaa dhiigaa inni qabu kun hin yaalamne taanaan kaleen isaa hojii ala tahuu danda'a yookaan ammoo orgaan failurinis qunnamuu danda'a jedhamee dubbatamee jira. Daayaalisiisiin isa barbaachisuu danda'a. Kaleen ammaan tana of qulqulleessu bishaan qulqulleessuu hin dandeenye. Kanaafuu kaleenu yeroo ammaan tana bishaan naqattee qoricha fudhachuu qabaa jedhamullee yaalame jedhanii fakkeessuu fi mana yaalaa geessanii manuma hidhaattuu deebisanii doktoroonni turee mana yaalaa keessatti dhukkubii dhiibbaa dhiigaa akka to'atamuu fi akkasumas qorichi isa finceessisuu kennamee fi yaalii fi hordoffii doktorootatti akka malee barbaachisaa jedhamee dubbatamullee ammaan tana namni kun odoo akkas dhukkubu mana yaalaa irraa mana hidhaattuu deebi'ee jira. Maatiin isaa jechuun fayyaan nama kana guddoo nu yaaddessa. Doktoroonni yoo Abdurazaaq abbaa biyyaa yaalii hin arganne taanaan torbaan tokko gadittu kaleen isaa guutumaa guututtu miidhamee hojii alaa tahuu danda'a sodaa jedhan akka qabanii ka dubbachaa jiranii. Mootummaan Abiy Ahmedii godina Jimmaa keessattuu hidhamtoota siyaasaa irratti miidhaa gosa kana dhaqqabsaa jira nuu dhaqqaba jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo godina Arsii Lixaa keessatti yeroo ammaan tana magaalaa Shaashamannee keessattuu ajjeechaa Hacaaluutiin walittuu qabatee hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiranii adeemsi mana murtii warra lafirra hirkifachaa jira yaalillee argachaa akka hin jirre kadhagamaa jiru. Warri magaalaa Shaashamannee mana hidhaa magaalaa Shaashamannee keessattuu hidhaman kun akka jedhanitti haalii hidhaa warri itti hidhame haala hidhamtoota Saawud Arabiyaa saniin wal fakkaata. Mana xiqqaa tokko keessattuu namni 187 badii tokko malee Oromoo waan ta'aniif balleessaa magaalaa Shaashamanneettu dhaqqabee isinittu geggeesse deeggartoota Jawaarii Kafaa'u Abaa'oo jedhamanii hidhamanii murtii tokko malee yaalii tokko malee hidhamuutu akka jiranii ka dubbatamaa jiranii. Warri kun maatii isaaniitillee wal argaa akka hin jirre yeroo ammaan tana meeshaan gargaarsa dhukkuba koronaa vaayirasii ittiin ofirraa ittisamullee akka hin dhiyaannee fi kadhagamaa jiru. Hidhamuu kenna addunyaan Oromoonis nu beekaa hin jirtu akkasittuu waan hamaa keessa dabarsaa jira jechuudhaani. Hidhamtoonni siyaasaa ijoolleen xixiqqoon hedduu warra qeerroo fi dargaggeeyyii ta'anii ka magaalaa Shaashamannee ka godina Arsii Lixaa odeeffannoo kana akkasittuu nu biraan baafachaa jiran. Karaa biraatiin ammoo magaalaa Finfinnee keessatti dargaggeessi Daani'eel Gammadaa jedhamu karaa irraa buutamee tumame jechuudhaani maatiin isaanii gabaasanii jiranii. Daani'eel Gammadaa nama aktivistii Oromootii fi nama aartii Oromoo keessattuu beekamu. Namni kun miidiyaa Itoophiyaa televezyiinii Finfinnee Integrated Broadcast jedhamu irratti sagantaa karaa deemaa jedhu akka qopheessaa ture kadhagamaa jiru. Hidhaa fi butaan magaalaa Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu hammachaa akka dhufe kadhagamaa jiru. Odeeffannoon ammoo nama gammachiistu kabiraa yoo ka Oromiyaa irra dhuftu odeeffannoo nama gammachiistu Oromiyaa irra dhufaa jirtu hidhamaan siyaasaa ka qabsoo Oromoo kana miila lamaan isaa bara wayyaanii itti dhabe obbo Kaffaloo Tafarraa digrii isaa ka irraa hidhame sanii fixatee ammaan tana digriidhaan eebbifame jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa irratti warra suuraan isa naannawaa namni hedduun gammachuu itti dhagahame ibsachaa jira. Gaazexeessituun televezyiinii LTV kan yeroo ammaan tana cufamee tajaajila ala tahe qopheessituun qophii Beetii Show Beetlehem Taaffesee yookaan amma maqaan ishee gabaabaadhaan Beetii Taaffesee kitaaba dhiyoo kana barreessite jirti. Anaa fi iccitii kiyya KLTV jechuudhaan kitaaba ishee sun akka gaariitti jaallatamee jira. As Ameerikaattu gurguramallee jira.
Kitaaba kana Ameerikaattu ka gurguraa jiru dhaabbata Maalida Miidiyaati fi akkasumas Simbirtuu Miidiyaa Dooktoree Tafarii bunaa fi kitaaba Oromiyaa akka jiru marsaalee kan lamaan bakka isin irraa bituu dandeessan maxxansina yeroo ammaan tana beetinii miidiyaa irratti waan kitaaba kana beeksisu hojii adda addaa godhaa jirti. Akkasumas haala ammaan tana siyaasaa Oromootii fi Itoophiyaa walii galattuu ilaalchise gaafiif deebii Maalida Miidiyaa fi televezyiinii onlaayinii jiru ka Itiyoo Tuubii jedhamu qophii afarsaa ta'e irratti gaafiif deebii goota jirti. Gaafiif deebii Maalida Miidiyaa yaada Isxifaanos wajjin goote keessattuu seenaa isheetii fi akkasumas kitaaba kan barreessuu fi maal akka ishii kakaasee bal'inaan dubbatte jirti. Badii daba yakka saba Oromoo irratti dhiyaachaa jiruu fi Itoophiyaan siyaasan ishii xaxamaa fi siyaasa jallataa fi gareen tokko olaantummaa isaa mirkaneessuu fi sochawaa jiru jechuudhaan dubbatte jirti. Beetiin siyaasan Itoophiyaa siyaasa dabaatii cubbuutii jechuudhaani akka barnoota kiristaanummaa ishiin keessattuu guddatte kiristaanummaan haqaa fi dhugaa dhaabadha akka jedhu dubbattee wangalii Kiristoos rakkata gargaaraa kaba'aan itti baay'ate ba'aa koottaa na birattu buufadha Yesuus Kiristoos jedhe jechuudhaani barnoota haqaa ka tokkummaa suniin akka gara siyaasalleettu dabalamte barnootuma sun hojiirra oolchitu dubbattee jirti. Beetiin keessattuu warra ammaan tana amantii maqaa amantii dhawatanii ka kiristaanaa ka abiyyi jala fiiganiifillee dhaamsa dabarsee jirti. Ilaalchi keessan kunin dogongora sirrii miti jettee jirti. Ilaalchi dogongora qofa odoo hin taane Yesuus Kiristoos ilaadoo bara kana jiraate bara kan dhufe abbaa irree cunqurfama wajjin hin dhaabbatu uummata akka Oromoo miidhama haqaa fi qabsa waliin dhaabbata. Yesuus yoo Oromoo wajjin dhaban kabira wajjin dhaabbatu cunqurfama wajjin dhaban kabira wajjin dhaabbatu Yesuus deebi'ee jennaan Oromoo ta'uu danda'a jettee dubbattee jirti. Kun jechuun warra Habashaa birattu falmi kaasaa jiranii isaan Yesuusin Amaaraa እግዚአብሔር እኮ ራሱ አማራ ነው jedha wama ittiin fakkaatu garuu beetiin Yesuus haqaa fi waan qabsaa'eef haqaaf qabsaawaa ka jirtu amma ka jiran Oromoo waan ta'aniif yoo dhufe sila Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'aa yookaan ammoo cunqurfama ta'aa jettu kunin falmii uumaa akka jiru ka dhagame. Beetiin kitaaba isheetii fi akkasumas gaafiif deebii godhaa jirtu kan keessattuu Itoophiyaa akka malee balaaleffachaa jirti. Siyaasa Itoophiyaa ka dabaatii fi siyaasa Itoophiyaa ka gara mirgattuu cillaanfatte guddoo qeeqaa jirti. Kanaafuu nafxanyootaa fi bulchiinsa Abiyyi irra beetii jabeeffadha. Eegadha jedhamee miidiyaa hawaasummaa gubbaattu barreeffamaa jira. Akkuma Hacaaluu Hundeessaa yookaan ammoo akkuma nama Oromoo beekaa bira nafxanyoota yookaan mootummaan Abiyyi akka hin goone sodaa qabna jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa irrattu ammaan tana yaadii dhiyaachaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan baasaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo waraana naannoo Tigraay hin daganne gara dhumaa isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo ammaan tan qaqqabnu gaggabaabsaa isin biraan gahuu deemna. Nama hedduutu bilbilaa jira lakkoofsa bilbilaa 61285981 yaada kennachuun yoo odeeffannoo mata duree gurguddoo irraa baanin dubattu jechuun akka isin bilbiltanii haala isin mijeessuu waan deemnuuf lakkoofsa kan qabaddaa nu bilbiluu deemtanii. nama takka beektan si'a arbeenyaa taagaay mesaafint xibebu yookaan ammoo mesaafint tasfuu jaarsa jedhamu kaagojame gondaree tokko jedhattu ወያንን እንጨብጣታለን ከጀር ትግራይ ለዚያው ትግራይ እንጨብጣታለን ጃርሲ ጀሩስን ማስ ሚዲያ አማራ ጉባቱ ጋፊ ዴቢ ጎደጅራ ቴሌቪዥኒ አማራ ቲቪ ዮካን አሞ ዳበተ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ አማራ ወጅኒ ጋፊ ዴቢ ጎደጅራ ትግራይ ኒጨበጥና ዮካን አሞ ኒቀብና አኩማ ጀነኒ qabanne argisiifne jirra jechuudhaan gaaffii deebii keessattuu dubbatee jiraati nageen cabbaxaataan endal cabbaxnaate jechuudhaan dubbatee jira taagaay arbenya masaafinti tasfu taagaay arbenya masaafinti tasfu fi yeroo ammaan tana naftanyoonni naannoo amaaraa keessatti socho'anii keessattuu humni milishaa amaaraatii fi poolisiin addaa amaaraa injifannoo naannoo Tigraay irratti argatame ka argachiise nuuhi jechuudhaan of dhaadheessaa jiranii ammaan tana jechuun of tuulummaa warra daangaa darbee akka jiru kadhagamaa jiru yeroo ammaan tana Tigraay qabanne jennee qabanne lafa kendeeffanna risti deeffanna jennee deeffanne jirra
Amaarii waan godhaa jedhu godhuu danda'a. Wanni Amaaraa dura dhaabbatee uummata Amaaraa gufachiisaa hin jiru jechuudha ni dubbatee jira. Gaaffii fi deebii kana yoo barbaaddan kutaa tokkoffaan isaa Amaara Mass Media Agency yookaan Amaara TV irratti gadhiifamee jira. Daawwachuu dandeettanii Masaafin Saifuu kanaan durattu dagmola Tigraay. Tigraayif moo guyyaa tokkottuu yoo barbaanne cabbatnaa jedhee dubbate. Haa ta'uuti malee gaafa jalqabaa cabbatuu fi duulii banamu Abiyyi Ahmed isaan deeggaruu waan dideef raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi milishoonni Amaaraatiif akkasumas humni addaa Amaaraa kadaanga naannoo Tigraayitti duule. Marsaa waraanaa kanaan duratti jechuudha gaafa warri naannoo Tigraay filannoo godhuuf murteeffate sanii ol bayaanii guyyaa tokko dibbeedhaa oolanii Abiyyi Ahmed waraana miti rakkoo jirtu karaa nagayaatii fi karaa qoqqobbiitiin furraa eegii jedhaniin dubattu gaddeebii waranii yaadatama. Yeroo sanitti warri akka Arbanyaa Taagaay Masaafin Tasuufaati kan naannoo Tigraay cabbatuuf deeme odoo hin cabbatinu gaddeemanii sababii maan jennaani dhukkuba koronaa vaayirasii waan jiruu fi saanitaayizerii gahaa hin arganne jedhamee qoosan itti godhamaa ture. Har'a jechuun guyyaan taatee fi waraanii bal'aanii baname Tigraay gubbaatti warri milishoota Amaaraa kunini waan fedhanii waan argatan fakkaatanii akkasittuu bokkisaa dhaadachaa akka jiranii ka dhagahamee jira. Magaalaa gudditti Amaaraa Bahar Daarii keessattuu dhaabbanni Abin har'a walgahii geggeeffachuu jalqabe. Walgahiin guyyaa lamaa fi geggeeffamu kunini kallattii Abinii akka ol kaahuu kadhagamee jiru. Abinii karaa hoggansisaatiin marii magaalaa gudditti Bahar Daarii keessatti godhatu keessatti mata dureen irratti wal mari'atee maal akka ta'e hin beekamu. Haa ta'uuti malee akka yaadii xiinxaltoota dhiyaachaa jirutti Abinii waraana naannoo Tigraay irratti baname kana walittu qabatee lafa Tigraay ka Amaarii ammaan tana deeffatte risti lafa jedhamu dhimma Benishangulii ka Matakkaleetii fi akkasumas dhimma daangaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu Finfinnee fi akkasumas olaantummaa Amaarii aangoo Itoophiyaa irratti qabu irrattu akka wal mari'atanii ka dubbatamaa jiru. Abin isattuu dhaabbata bilchiginna Amaaraatii fi yaada baasaa yeroo ammaan tana waraana naannoo Tigraay irrattu banamaa jiru mata durummaanii ka irratti lola yaada bansiisaa jiru Abin fi Izeema akka ta'e ka beekamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Humni Amaaraa warra Tiineg yookaan ammoo jechuun Hewwahaati jedhamu haga isaan barbadaawanii unkutaawanii badanii asitti lola hin dhaabnu itti fufnaa jedhanii jiranii. Ajaja haga jechuun awwaalii dhuma Hewwahaati beekame sodaan uummata Amaaraatiif fidu barbadaa'utti waraana hin dhaabnu jedhanii jiranii. Waraanii warra jechuun kan mootummaa federaalii irraa tokko ta'u yookaan adda ta'u ibsa kan irrattu waan kennan hin jiranii. Yeroo ammaan tana akkuma argaa jirtanitti warri Amaaraa injifannoon machaa'ee waan hedduu haasawaa jiran paartiin naannoo Amaaraa bulchuu bilchiginnaan Amaaraatii fi akkasumas dhaabbanni Abin Hewwahaati barbadaa'ee warri gad hafelleen akka shoror keessattuu ramadamanii akkasiin himatamuu qaban sun malee wanni duubatti nu deebisa yookaan lola kennan dhaabsisaa hin jiru jechuudhaan dubbatame jira. Kunin kanumaan odoo jiru hoggansi warra TPLF kanaan dura raayyaa ittisa biyyaa humna qilleensaa Itoophiyaa fi akkasumas poolisii koomishinii Itoophiyaa keessa turanii namni 40 oli akka qabaman ajajii mana murtii irratti darbe jira. Sun keessa hogganaan waraana Itoophiyaa ka waliigalaa Lieutenant General Tsaadiqaan Gabretinsaahee akka keessattuu argamu ka dubbatan. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mootummaan Abiyyi Ahmed odeeffannoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti naanna'uu ka kijiba mootummaa keenya suuraa isaa ka guutuu addunyaa balleessaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Odeeffannoo maqaa balleessaa kana ka hojjate dhaabbata Tiineg yookaan ammoo adda bilisummaa uummata Tigraay ABUT jechuudhaan himatanii jiranii karaa Tiwiiteriitii fi miidiyaa hawaasummaatiin duula mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessuu ka qindaa'e diijitaal wayyaanee tiwiitii 25 oli guyyaatti akka tiwiit godhaa turanii ka dubbatee jiru. Yeroo ammaan tana duulii mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessaa guddaattu gaggeeffame kana jechuun jijjiiruu qabne jechuudhaan dhaabbanni jechuun dhimma kanarratti hojjetu
keessattuu insa ka jedhamu ka Itoophiyaa ibsa baasee jira. Haa ta'uutii malee miidiyaaleen addunyaa akka gabaasaa jiranitti dhaabbanni odeeffannoo kijiba Itoophiyaa keessatti faffacaasuun beekame. Ka miidiyaa Itoophiyaa caaluu fi odeeffannoo gara mootummaatii fi aktivistoota mootummaa caaluu akka hin jirre ka dubbatamaa ture. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana waraana miidiyaa hawaasummaa gurmeessuudhaan odeeffannoo kijibaatii fi burjaajii uuman kadharaa faffacaasuu irrattu akka inni bobba'ee ka dubbatamaa jiru keessattuu daayaspooraa fi biyya keessattuu warra odeeffannoo dharaa facaasu gargaarsa mootummoota gamtooman UNDPdhaa fi akkasumas dhaabbilee gargaarsa adda addaarraa argamutti fayyadamuudhaan waraana miidiyaa Abiy Ahmed gurmeessu jechuudhaan miidiyaan akka New York Times fi Washington Post fi akkasumas odeeffannoon karaa miidiyaa Itoophiyaatiin gadhiifame kan waraana naannoo Tigraahii gariin isaa dharaa akka taate BBCnis gabaasuu kanaan dura gabaasuu ni yaadatama. Odeeffannoon digital wayyaanee karaa Twitteriitiin gadhiifamanii Abiy Ahmed hedduun isaa kijiballe jedhutti gaazexaan Washington Post kanaan dura akka gabaas warri Tigraahii ji'a tokko gadittu karaa miidiyaa hawaasummaatiin aktiviizimii ajaa'ibaa mamsiisaa tahee godhani jechuudhaan dubbatee jira. Washington Post qormaata dhaabbata qorannoo Twitterii tokko wajjin godheeni tiwiitiin gadhiifamaa turte kan naannoo Tigraahii yookaan ammoo ka aktivistoota Tigraahii hedduun isaanii tiwiitii dharaa akka hin taane tiwiitii namni godhe yookaan ammoo tiwiitii qabatama jechuudhaan olaantummaa miidiyaa hawaasummaa mootummaa Abiy Ahmed irrattu warri kunin argate jechuudhaan gabaasuun ni yaadatama. Abiy Ahmed ka odeeffannoo kijibaatii fi odeeffannoo burjaajii gadhiisuun beekamu karaa biraatiin ammoo miidiyaan hawaasummaa keessa warri jiranii mootummaa Itoophiyaa dogongorsiisa maqaa balleessa sabaa fi sablammii biyya keessa jiranii fi daayaspooraa dogongorsiisaa jiran jechuudhaan dubbatanii jira. Daayasporaan madda oduu miidiyaa hawaasummaa irraa of qusachuullee qaba jechuudhaan OBN afaan Oromooleen sagantaa warra daayaspooraa keessatti dhageettiif beekamtii hin qabne garii walitti guuree akka inni hojjate ka beekamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo warra daawwachaa jirtanii hedduu isin galateeffachaa jirra. Tamsaasii kennanii ka odeeffannoo kan isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufettu jira. Waan nu daawwattaniif hedduu galatooma nama 1222 nu daawwachaa jira. Warri nu daawwachaa jirtan hedduun galata nu biraa qabdanii odeeffannoon kun nan biraan akka inni bahu yoo barbaaddanii qoqqoodaa faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo keenya ka Oromiyaatti deebinee amma ibsa addi bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessaa marsaa jahaffaa ilaalchisuun baase irratti waan addi bilisummaa Oromoo jedhe isinii dhiyeessuu deemna. Addi bilisummaa Oromoo dhimma lama irratti ibsi baasee jira. Tokkoffaan filannoo Itoophiyaa marsaa jahaffaa ka bara 2021 gaggeeffamuu fi karoorfamee fi akkasumas haasawa ministeerri muummee Itoophiyaa duraanii Dr. Abiy Ahmed gaafa Keenya daawwatanii dubbate sababa godhachuudhaan ibsa baasee jira. Abaa'oon dubbiin Abiy Ahmed ka biyya ollaa Keeniyaa yaammachuudhaan abaa waliin barbadeessine gaafa Afrikaa gaafa nagaa goona jedhe kun dogongora jechuudhaan barreessee jira. Yeroo sanitti ibsi kunni shoror keessa dhaabaa tahee Al-Shabaab fi abaa wal birattuu qabanii dubbachuun dogongora jedhe namni hedduun miidiyaa hawaasummaa irratti dubbate ture. Keessattuu dhimma Itoophiyaa keessatti biyyi ollaa akka harka galfatu Abiy Ahmed yaamicha dhiyeessuunis dogongora jedhamee ture. Abiy Ahmed Keeniyaatti gaafa 10 waxabajjii gaafa jechuun 10/12/20 jechuun kunni Mudde 10 bara 2020 mootummaa keenya daangaa cehuun dhimma Oromoo keessa akka hin seenne waamicha abaa'uun dhiyeessee jira jechuudhaan dubbata jira. Ibsi kunni filannoo gaggeeffamuu dura rakkooleen siyaasaa walxaxaan furamu bulchiinsi naannoo Oromiyaa haaromfamuu fi mootummaan ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa ijaaramu akkaataa gamtaan Afrikaa kaa'een bifa wal simatuun mariin qaamolee hundaa hammatee akka gaggeeffamuu fi waliigaltiin biyyaalessaa godhamuu fi haalli anjaawaan mijeeffamuu qaba jechuun ibsa abaa'uun akkasitti baasee jira. Filannoo kana yoo jechuun haalli dureen kun sirraa yookaan sirraa hubatee abaa'uun filannoo irratti hirmaatamoo hin hirmaatu wanni beekame hin jiru. Haa ta'uuti malee filannoon gaggeeffamuun durattu rakkooleen siyaasaa Itoophiyaa walxaxaa ta'e akka inni furatu bulchiinsi naannoo Oromiyaa akka haaromfamuu qabu bulchiinsi naannoo Oromiyaa haaromfamuu qaba jechuun maal akka inni ta'e hin beekamu mootummaa ce'umsaa
biyyaalessa Oromiyaa ijaaru kanaan duralletti ABO'n kan jechuun akka dhaadannoo godhatee mootummaa ce'umsaa Oromiyaa dubbii jettu dubbachaa ture. Kanaan walittuu qabatee bu'uuruma gamtaan Afrikaa lafa kaa'anii mariin qaamolee hundaayyuu hammatu gaggeeffamuu akka qabu ibsaa isaa kan keessattuu gaafate jira. ABO'n dubbii Abiy Ahmedii dubbatee ka keenya ABO waliin taane dhabamsiisne gaafa Afrikaa gaafa nagayaa goona akka jedhu sunis balaaleffatee jira. Haa ta'uuti malee yoo haal dureen kunini kan hin sirroofne taanaan filannoo dhufurratti ABO'n hirmaatamoo hin hirmaatu wanni beekame hin jiru. Torbaanuma kan keessatti dhaabbanni KFO Kongireesiin Federaalawaa Oromoo filannoo bara 2020tti gaggeeffamu ilaalchisuudhaan ibsi baasee jira. Filannoo kana yoo haal dureen sadii qindoofte yoo mijoofte malee irratti hirmaachuun rakkisa ta'uu akka danda'u dubbatee jira. Tokkoffaa filannoon godhamuu fi yookaan ammoo filannoo jechuun walabaaf bilisa taasisuu fi hooggantoonni KFO manidhaa jiran hunduu akka haal duree tokko malee gadhiifamanii fi akkasumas waajjiraaleen KFO cufaman hundinuu deebi'anii akka banamanii fi dirreen siyaasaa Itoophiyaa filannoo bilisaa fi walabaa gaggeessuu fi akka qarqaaruu fi bal'achuu akka inni qabu gaafachuudhaan KFO'n ibsi baasee jira. KFO'n yoo haal dureen kun hin guutamne filannoo keessatti ni hirmaatamoo hin hirmaatu irratti wanni jedhee akka hin jirre gaafa suni gabaasne. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo keenya garii kan naannoo Tigraay irraa amma isin biraan gahuu deemna. Haalli baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiranii akka malee yaaddessaadha jechuudhaan gamtaan Awurooppaa baasee jira. Mootummoonni gamtoomanis ibsa ejjannoo wal fakkaatu kalee gabaasuun keenya ni yaadatama. Wanni ammaan tan dhagaa jirru ka baqattoota Eertiraa ka Tigraay keessa jiranii yakka tahuu danda'a mootummaa Itoophiyaallee ni gaafachiisa jechuudhaan gamtaan Awurooppaa haalli jechuun eegumsa dahannoo baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiranii godhamu akka dabaluu qabu dubbatanii jiranii. Yeroo ammaan tana baqattoonni Eertiraa kuma hedduu ukkaanfamanii gara Tigraay irraa Eertiraattu akka deebi'ame ka gabaafamaa ture. Kunini kanumaan odoo jiru baqattoonni Eertiraa irraa galanii yookaan ukkaanfaman tokkolleen hin jiru dhaabbata dhaabbata jechuun International Organization for Migration jedhamu IOM jedhamuttu biyya Eertiraattu deebisee malee mootummaan Itoophiyaa tokkollee hin ukkaamsine jedhee mootummaan Itoophiyaa ibsi baasee jira. Dhaabbanni kun ammoo waajjirri isaa Mudde 3 irraa kaasee Finfinnee keessatti mootummaan Itoophiyaa to'atee jira. Isaantu deebisee malee baqattoota Eertiraa deebisuu keessa harka akka hin qabne ka dubbatame. Torban kana keessattuu hojjettoonni mootummoota gamtoomanii naannoo Tigraay keessa jiran 4 ajjeefamuun gabaafamee jira. Kanaan torbanuma kan keessatti hojjettoota mootummoota gamtoomanii gara naannoo Tigraay deemaa turan irratti mootummaan Abiy Ahmed waraanisaa tarkaanfii haleellaa banuu amanuu isaa Reuters gabaasee ture. Karaa biraatiin ammoo haalli gargaarsa namoota naannoo Tigraay keessattuu dhiyeessuu akka malee rakkisa jechuudhaan gabaafamee jira. Yeroo ammaan tana mootummaan Abiy karaalee hundaayyuu cufuudhaan gargaarsi namoomaaf qorichi ijoollee fi hawwan ulfaatii fi barbaachisu ammaan tan Tigraay seenaa akka hin jirre kadhagamaa jiru. Hospitaalonni naannoo Tigraay hedduun isaanii qorichaa fi meeshaalee gargaarsaa fixatanii jiranii. Hedduun isaanii ifaa fi ammallee ifaa fi elektirikii jechuun kiyya elektirikiif bishaan akka hin qabne ka gabaafamaa jiru. Tajaajila ifaatii fi tajaajila bishaanii dhabanii rakkachaa akka jiranii hospitaalonni kun qoricha qofaa dhabuu miti lubbuu namaa baraaruun dandamachuun akka hin dandeenye ka gabaafamaa jiru. Hospitaalli guddaan magaalaa Maqaleettu argamu Haayidar yeroo ammaan tana rakkoo akkasii keessa akka jiru dhaabbanni qaxxaamuraa diimaa addunyaa barreessee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay deebisanii dhaabuu fi qophiin xumuramee hojiitti seennee jirra jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa Chaayinaanis gargaarsa gootii ministeerii haajaa alaa Chaayinaa itti aanaa ministeera haajaa alaa Chaayinaa mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay akka deebisee ijaaruu tarkaanfii godhuun deeggara jechuudhaan dubbatee jira. Haa ta'uutii malee sochiiwwan yookaan ammoo hojiiwwan misoomaa Chaayinaan naannoo Tigraay keessatti gootu mootummaan Itoophiyaa guutuma guutuu akka dhaabduu ogguruun gabaasuun keenya ni yaadatama.
karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa caasalee misooma naannoo Tigraahii deebisee jaaraa jedhee wayitaa dubbataa jirutu caasaleen misooma naannoo Tigraahii keessa jiranii milishoota Amaaraatii fi waraana Eertiraatiin barbadaawaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Eertiraan waraana naannoo Tigraahiitti hin bobbaasne jettee waakkattules Ameerikaanii Eertiraan waraana Tigraahiitti bobbaastee jirti. Waraan kan hatattamaan Tigraahii keessa baasuu akka qabdu ka gaafatte. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Suudaanii yeroo ammaan tana Hiwwahaati gargaaraa jirti jechuudhaan paarlaamaan Itoophiyaa himatee jira. Akka himata paarlaamaa Itoophiyaa dhimma komaandii poostii naannoo Tigraahii qoratu boordiin dhaabbate jedhutti mootummaan Suudaan keessa warri jiran gareen isaanii humna TPLF'dhaan bitamuudhaan yookaan ammoo humna naannoo Tigraahii bulchuudhaan bitamuudhaan gara daangattuu haleellaa miidhaa qabu mootummaa Itoophiyaa irratti dhaqqabsaa jiran jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa keessa warra jiranii security yookaan ammoo humna tika mootummaa Suudaanii himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa humna tika Suudaanii Hiwwahaati deeggartan jedhee himatullee dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii walitti bu'iinsa jiruu fi akkasumas lafa Suudaan deeffadhe jettu lafa maqaan isii lafa qonna Alfaashiqa jedhamtu irratti mootummaan Itoophiyaa hagamma wanni inni jedhe tokkolleen hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu walumaa galatti security Suudaanii Hiwwahaati wajjin dhaabbachuudhaan Hiwwahaatiin bitamuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti miidhaa dhaqqabsaa akka jiran ka dubbate. Mootummaan Itoophiyaa kan ammoo waabii ka godhate baqattoota Tigraahii ka Suudaaniitti baqatanii gara Itoophiyaatti deebi'an irra jechuudhaan ibsa isaa keessattuu addeessa jira. Haa ta'uuti malee dhaabbanni dhimma baqattoota addunyaa qoratu baqattoonni Suudaanii baqattoonni Tigraahii yeroo ammaan tana hedduun isaanii gara Suudaanii baqachaa jiranii kan mootummaan Itoophiyaa deebi'aa jedhanilleen deebi'uu fi sodaa qaban jechuudhaan yeroo ammaan tana haalii baqattoonni kan jiran kan Suudaanilleen hammaachaa dhufaa akka jiru ka gabaafamaa ture. Odeeffannoo biraatiin ajjecha magaalaa Maayikaadiraa keessattuu geggeeffame ni yaadattani. Maayikaadiraa magaalaa jedhamtu keessatti namoonni nagaa 600 oli ajjeefamanii meeshaa qara qabu kan akka billaa, agaraa, baangatii fi meeshaalee gosa gosaatiin waraanamanii ajjeefamanii waan kana ka godhe waraana naannoo Tigraahii waliin hidhata ka qabu. Waraana naannoo Tigraahii bulchuu wajjin hidhata ka qabu dargaggeeyyii Tigraahii Saamrii jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa fi Komishinii Mirgoota Ilmaan Namaa Itoophiyaa himachuun ni yaadatama. Kan ammoo boordiin paarlaamaa Itoophiyaa kan dhimma komaandii poostii naannoo Tigraahii hordofulleen Saamriin akkamaadha. Saamrii seeraa fi dhiyeessine jechuudhaan garee Hiwwahaati wajjin qunnamtii qaba dargaggeessu jedha kan himatanii jirani. Kunin kanumaan adoo jiru rappoortiin yookaan ammoo gabaasni Associated Press qindeessee akka jedhutu ajjecha kana raawwachuu danda'anii odeeffannoon jira mootummaa Itoophiyaatii fi garee milishoota mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyaatanii garee milishoota naannoo Amaaraa ta'uu akka danda'u ka dubbataa jiran. Associated Press gabaasisaa bal'aa haala baqattoota fi ajjecha naannoo Maayikaadiraa keessattuu geggeeffame waabeffachuun akka barreessattu ajjecha kana ka godhanii milishoota naannoo Amaaraa kafaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa faana fiiganii uummata Tigraahii haleelaa turanii isaanitti godhee jechuudhaan dubbachaa jira. Associated Press ajjechaan Maayikaadiraatti godhame ajjecha gosa akkana hedduu ka Itoophiyaa keessa dhalachuu danda'u yookaan ka dhalatee fi fakkeenya waan ta'uu danda'u tip of the iceberg waan jalqaba malee waan dhumaati miti. Waraana naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jiru yookaan hin dhaabbanne taate balaan kan caalaa hamaa geggeeffamuu akka inni danda'u ka dubbatee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri naannoo Tigraahii ajjecha Maayikaadiraa keessattuu geggeeffame lammiiwwan nagayaa Tigraahii irrattuu geggeeffame kaan ammoo jechuun warra milishaa Amaarattuu geggeesse ajjecha kan geggeessanii hawaasii addunyaa akka jechuun Hiwwahaati garee shororkaa tahee akka ramadamuu fi miidiyaa addunyaatiif akkasumas dippiloomatii addunyaa irra deeggarsa argachuu fi ajjecha warri qopheesse raawwate jechuudhaan himachaa turani. Ajjechaan gosa kanaa kunini Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gaangwaa jedhamu san keessatti ka ta'edhani wal fakkaate jechuudhaan himachaa yookaan ammoo dubbachaa jiraachuu warrallee isin biraanii baasnee gabaasne turre. Matootii kennine ka oduu odeeffannoon Oromiyaatii fi Itoophiyaa ka gaafa Afrikaa waraana naannoo Tigraahii ka isin biraanii gayaa jirru. Akkanuma fakkaata daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo isaatii kan irraa kaastanii nu bilbiltanii odeeffannoo keessanii nu biraanii gaahuu dandeettanii yaada haala waraana naannoo Tigraahiitii fi akkasumas
waan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhimma hidhamtoota siyaasaa dhimma jechuun Jawaar Mohammadii fa'a waan feetan irratti dubbachaa jirtanii haala hidhamtoota siyaasaa kalee odeeffannoo isin biraan genne keessatti hidhamaan siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaaloo wabii birrii 30,000 kan dhiifamee jira. Lidatuu Ayyaaloo Hacaaluu Hundeessaa egaa ajjeefameen dubatti jeequmsa qeerroo fi qarreen Oromiyaa magaalaa Bishooftuu keessatti goote jedhame qindeessuudhaan himatamee ture. Haa ta'uuti malee himatiisa dhumerrattuu mani murtii waan fudhachuutiif jijjiiramee mootummaa garagalchuu fi yaalii godhuu fi dookimentii mootummaan ittiin garaagaluu qopheessu jedhamuun himatame ture. Mani murtii waliigalaa Oromiyaa himata abbaan alangaa dhiyeesse kana jijjiirsiseedha. Jijjiirsisuudhaan akkasumas mirgi wabii akka kennamuu fi murteessee mirgi wabii sun hojiirra akka oolee Lidatuu Ayyaaloo kalee mana hidhaatii bahuu ta'ee jira. Gaazexeessaan OMN Uudii Muusaa ji'a tokkoof olii magaalaa Adaamaa keessatti hidhamedha. Innis mirgi isaa wabii birrii 20,000 eegamee fi manidhaa keessa bahee jira. Warri kun lachuu durattuu hidhamuu hin qabani. Mootummaan Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa qabe hunda gadhiisuu qaba jechuudhaan dubbatamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti wanni tokko har'a haasawamaa jiru Abiy Ahmed footoo waraana 6 eegdota isaa ka Republican Guard jedhamuun uf marsee ka'e tokko miidiyaa hawaasummaa keessattuu gadhiisee jira. Abiy Ahmed footoon isaa kunini Itoophiyaa yeroo ammaa tana humna waraanaatiin bulchaa nama waraana jaba jedhee biyya sodaachisuu fi karoorfate jechuudhaan namni hedduun dubbata jira. Jaaketii Abiy Ahmed ka keewwate ka waraana san jalallee akka jechuun wanni meeshaa qawween inseensifne yookaan rasa inseensifne akka inni godhate ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed diraamaa ijoollee kan nama sodaachisu ka gosa muuvii Ameerikaa keessattuu baratame ka gosa suni saayikooloojii gad-aantummaa yookaan ammoo yaa sammuu yareennatii fi mo'atamuu irraa humnaan nama roorrisuuf yookaan nama doorsisuuf waan inni godhate jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa irrattu gochi Abiy Ahmed kun akkanattu qeeqamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaayisen biraanii gayaa jirru akkuma itti fufattu jira. Warri bilbiltanii yaadanuu kennuu barbaadan ammaan tana deebisa lakkoofsa bilbila 612-859-8311 bilbila yaada keessan nu biraan gaa. Warri Minnesota Las Vegas irraa bilbilaa jirtanii akkasumas ka Seattle Canada irraa bilbiltan deebisa bilbila amma yaada keessan isin jala fuudhuu deemna haga jalqabattu odeeffannoo oduu isin biraan gayaa turre kanaaf dhaamsa keessan isin jala hin fuune. Odeeffannoo ammaa tana dhufteen Abiy Ahmed waraana Tigraay irrattu baneen dubattu waraana ABO irrattu banee finiinsa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Ergamaanii Hiwwahatii fi dhaabbanni seeraa alaa Oneg Shanee jedhamu irratti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii cimaa fudhachaa jira jechuudhaani Fana Broadcast Corporate gabaasee jira. Waggoota 27 darban kan keessatti yeroo juntaan sigibgibii wayyaanee biyya Itoophiyaa hoogganaa ture warra siyaasaa afaanii irratti hundaa'ee biyya Itoophiyaa goolaa fi tokkummaa Itoophiyaa diigaa turan keessa ABO Shaneen tokko ka jedhe ibsi kunini yeroo ammaan tana ABO Shaneen gocha adda addaa ka saamichaa horsiise bulaatii fi qotee bultoota irratti hirmaachaa jira jechuudhaani mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii cimaa warra kan irratti fudhatee barbadeessaa akka jiru dubbatee jira. Maqaa ABO Shanee barbadeessuu jedhuun godinaalee Wallaggaatii fi godina Shawaa Kaabaatii fi Shawaa Lixaa akkasumas godinaalee Gujiitii fi Booranaa keessatti mootummaan ammaan tana duula bal'aa gaggeessaa jiraachuu odeeffannoo isin biraan gahuun kenna ni yaadatama.
Odeeffannoo biyyirraa dhufaa jirtu hidhamaa siyaasaa Oromoo keessaa tokkini lammiin Ameerikaa Mustafaa Wayyoo namni jedhamu akka argamu kan dubbatamaa jiru. Mustafaa Wayyoo ilaalcha siyaasaa isaatiin himatamee yeroo ammaan tana murtii seeraa fala argachuu dhabee miidhamaa jira jechuudha. Gareen abukaatota dhimma hidhamtoota siyaasaa hordoftu barreessaa jiranii. Mustafaa Wayyoo nama ilaalcha siyaasaa isaatti hidhame kana yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed yakka sobaa hedduu irrattuu xaxe lammii Ameerikaa kana akka inni manidhaa keessaa hin baane miidhaa jira jechuudhaan dubbatamee jira. Mootummaan Ameerikaa kanaan durallee lammiilee Ameerikaa 3 ta'anii dhimma OMN walitti qabatee hidhuu warranii argaman sun keessaa meeshaa cirriifaa akka argamanii akkasumas jiraattonni Oromoo lameen Radwaanii fi Basheer Yusuf Siyaatil irraa ka argamanii ta'uun ni beekama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri naannoo Amaaraa bulchaa jiran Biltsiginna Amaaraatii fi Tigraahii jidduutti waldhabii jiru hammachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Biltsiginnaa keessatti yeroo ammaan tana Biltsiginnaan Tigraahii yaada Biltsiginnaan Amaaraa dhiyeessitu mormaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Sun keessaa bulchiinsi naannoo Amaaraa lafa Tigraahii kana kadeeffanne ristii bulchuu qabna yaada jedhu akka didaa jiranii kadhagamaa jiru. Kan ammaan tana ejjannoon Hewwahaati, ejjannoon Biltsiginnaa Tigraayitii fi ejjannoon Fenqeel Kayyimaanee Nugusee hoogganaa jirulleen gosa tokko tahuutu dhagamaa jira. Yimaanee Nugusee wanni ammaan tana gaggeeffamaa jiru kunin warra Hewwahaati balleessuu bira darbee miidhaa guddaa qaba jechuudhaan dubbatee ture. Kalee Facebook isa gubbaatti Yimaanee Nugusee kunin dallansuu qaba warra Amaaraa irra akka inni fakkaatutti hin cabbexaatallan fas hin cabbexe miidiyaa hawaasummaa gubbaatti yookaan ammoo Facebook irratti barreessee ture. Har'a jechuun warri maas miidiyaa Amaaraa jechuun deebii kana deebisanii jiranii. Deebii deebisanii tiinegin hin cabbexaatallan indaalnoo cabbaxnaati. Akkuma hin qabannaa jenne qabannee jirra jechuudhaan dubbatee jira. Waraanii jechuun yaada hin cabbexaatallan fas hin cabbexedha Yimaanee Nugusee barreesse. Miidiyaan Amaaraa ammoo ni qabnaa jenne qabannee jirra akkuma dhaadannetu jedhanii ammaan tana duulii miidiyaa hawaasummaatii fi duulii miidiyaa bal'aanii akka inni gaggeeffamaa jiru kadhagamaa jiru. Waraanii ammaan tana Tigraayittu gaggeeffamaa jiru uummata nagayaa miidhaa caasalee mootummaa naannoo Tigraayitii fi akkasumas caasalee misoomaa barbadeessaa jira. Kunin waraana uummata Tigraay irrattu banam jechuudhaan Yimaanee Nugusee Fenqeel ka Biltsiginnaa Abiyyi fa'aa wajjin tahee kanaan dura Hewwahaati balaaleffachaa ture. Ammaan tan waan jala galee fakkaata. Warri Biltsiginnaa Tigraahii keessalleen hedduun isaanii gammachuu hin qabanii ibsa yeroo adda addaa baasaa jiraniin waa'ee bulchiinsi naannoo Tigraahii naannoo jechuun Amaarii qabatee kan akka dabaluu qabu naannoo san keessatti filannoon akka ta'uu qabdullee ibsa baasanii jiranii. Dhiyoo kana jechuun walgahii Biltsiginnaa ka dhiyaate irrattu naannoleen 3 Biltsiginnaa Amaaraa dura akka malee dhaabbattee naannoon adda durummaan Biltsiginnaa Amaaraa dura dhaabbatee Biltsiginnaa Benishaanguliiti. Biltsiginnaan Benishaanguli naannoo Walqaayit Tsegadee fi Raayyaa Amaaraa jalatti deebi'uu hin qabu. Amaaraa jalatti deebi'ee jennaan Amaarii itti aansee Matakkal Benishaangul Gumuz irraa fudhachaa deema. Kunin heeraa humnaan jijjiiruu jechuudhaan ajandaa guddaa dhiyeessanii falmii godhanii ajandaa Biltsiginnaan Amaaraa dhimma Walqaayitii fi Tsegadee akkasumas Raayyaa ajandaa godhuu fi isaan karoorfatan harkaa buusanii jiranii. Deeggarsi lammaffaanii ka dhufee fi Biltsiginnaa Tigraahii Biltsiginnaa Affaar irraati. Biltsiginnaan Affaaris adeemsa teessuma yookaan qubsuma lafa bulchiinsaa Itoophiyaa ka waraanan jijjiiran akka hin deeggarre naannoon Affaar Biltsiginnaan isa yaada dhiyeessee ture. Biltsiginnaa Tigraahii wajjin ta'uudhaan wanni Biltsiginnaan Amaaraa barbaade kaalaaf jechuun warri injifannoo waraanatiin arganne waraanan qabanne jedhanii akka hin fudhanne godhamee jira. Biltsiginnaan Amaaraa sadarkaa Biltsiginnaa Itoophiyaatti sila yaada marii godhamirratti lafa kana qabachuu fi karoora inni qabu odoo hin mirkanaahinuu hafee jira.
Bilisiginnaan Oromiyaalleen ajandaa kana mata duree miidiyaa hawaasummaa godhe dubbachaa turellee walgahii irrattu ilaalcha falmii guddaa hin dubbanneen dhiyeessine. Haa ta'uuti malee ajandaan Walqaayit Tsagade Raayyaa akka mata duree hin taane Bilisiginnaan Beenishaangul Afariitii fi Tigraay ajandaa guddaa godhanii turani. Karaa biraatiin ammoo naannoon Amaaraa naannoo Walqaayit Tsagade Humaraa fi isatti jechuudhaan godina tahee akka naannoo Amaaraa jalattu bulu yookaan ammoo naannoo Amaaraa jalatti gurmaa'uu yaada dhiyeessanii jiranii. Kanaan durattu sadarkaa aanaa godhuu fi karoorfatame ture, amma immoo sadarkaa godinatti ol guddisuu akka barbaadanii kan dubbatamaa jire. Televezyiinii Minilik jedhamu tokko irratti dhiyoo kana hoogganaa itti aanaa Walqaayit Tsagade Sitit Humaraa tahee muudam jechuudhaan dubbate ture. Kolonel Dammaqee Zawudee ka mirga jechuun ummata Amaaraa naannoo kanaatiif jiraatu kan naannoo kan Amaaraa walitti deebisuu barbaadu jechuudhaan uf dhaadessaa ture. Haa ta'uuti malee televezyiinii Amaaraa gubbaatti gaafii fi deebii dhiyoo kana godheen naannoo kana humnaan gara Amaaraatti deebisuun barbaannu karaa seera qabeessa taheen gara Amaaraatti deebisuu feena jechuu isaa dhagahamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin yeroo ammaa kana milishoonni Amaaraa uummata Tigraay lafa kanarra baay'inaan dhiibuudhaan bakka isaanii uummata Amaaraa qubsiisaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Karoorii kana godhaa jiranii fi dhimmi Walqaayitii deemee referendemiidhaan murtaa'uu hin oolu jedhamee waan yaadamuuf uummata Amaaraa baay'inaan achittuu qubsiisaa akka jiranii ka beekame. Hiriirii guddaan yeroo sadaffaa fi magaalaa magaalaa Humaraatii fi magaalota naannoo kan keessattuu argamanii kan naannoo Tigraay lixaa turanii kan ammaan tan ammoo jechuun naannoo Amaaraa jalattuu hammatamuuf karoora qabu mootummaan Amaaraa Tihineg yookaan ammoo Tihiwahaat balaaleffachuudhaan geggeeffama kalee akka oole miidiyaan Itoophiyaatii fi miidiyaan naannoo Amaaraa ka gabaasaa turan. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo dhimmi hidhaa Iskindir Neggaa hagammaa falaa hin arganne. Iskindir Neggaa manii murtii himataa isirratti banamee akka abbaan alangaa jijjiiru gaafate maggaarraja duubattuu ragaan dhoksaan dhiyaatu akka fudhatama hin qabne abbootiin seenaa dhimma kan laalan murteessanii jiranii akkasumas manii murtii cufaa akka hin taane dhimma kan laaluufillee murteessanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kagalmee Kolonel Gammachuu Ayyaana jalattuu himataman torban kana guutuu dhimmi warra ragaan irratti dhiyaata ture. Ragaan sun jechuun goolla duuba yookaan maggaarraja duuba ta'anii akka dhiyaachaa ture kadhagamaa jiru. Adeemsi maggaarraja duuba ta'anii ragaa dhiyeessuu kunin Jawaar Mohammadiitii fi warra galmee isaa jalattuu himataman hidhamtoota siyaasaa irrattu dhiyaachaa turuun gabaasuun kennaan yaadatama. Karaa biraatiin ammoo yeroo kanatti deeggartoonni Iskindir Neggaa dubbachaa hin jirani. Deeggartoonni jechuun Lidatuu Ayyaaloo haga ta'e wacanii Lidatuu Ayyaaloo gadhiisanii jiranii. Deeggartoonni Iskindir Neggaa akka baaldaraasii haga ammaan tana sagalee isaanii dhabamsiisanii jiranii. Kanaan duratti haati warra Iskindir Neggaa Sarkaalem jedhamti magaalaa Washington DC jiraatti. Televezyiinii miidiyaa hawaasummaa irratti dhiyaatu ka maqaan isaa Riyooti jedhamu ka Tewoodiroos Tsaggaayee dhiyeessuu irratti dubbattee calleessi warra kun akka malee akka aarsee ibsitee jirti. Yoo calli jedhee waan kana laalu Iskindir Neggaa waan dagataniyyuu naaf fakkaata. Akkas qofa miti warri kanaan durattu isa deeggarre jedhanii Iskindir Neggaa jala horiyaa turan kunini yoo akkasumattu waan isaanii ilaalu na kofalchiisa. Warri kunini Jawaar haa fannifamuuti Iskindiriinis wajjin haa fannifamu yoo jedhame kan murtaa'e taate Jawaar fannifamnaan Iskindiriillee waliin nuuf fannisaa jedhanii deeggarsa kennuu irra duubattuu hin deebi'anii. Dhimmi warra rakkoon warra Iskindir osoo hin taane Jawaarii waan taateef Iskindiriif Jawaar waliin nu hidhama. Yoo Iskindir man hidhaatii gadhiifama Jawaarillee gadhiifama jedhamee waan yaadamee fi Iskindir Neggaa akka jechuun hoolaa wareega waaqatiif dhiyaate jechuun dhimma Jawaar Mohammadiitii fi warri sun dabarsanii akka Iskindirii waliin kennanii dubbattee jirti. Waliin beeynu turre ammaan ta'u warra kanaanii wal beeknee jirra. Warra kaayoo qabu miti. Warri jechuun dhugaa fi dhaabbatu miti jechuun Iskindirii fi sagalee ta'uu didu warra akkasittuu saaxiltee jirti.
Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya jechuun ka isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufettu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi waraanii Abiy Ahmed ABO irratti duula banee jira. Duula kana ABO 5 barbadeessu jechuudhaan labsaa jirani. Karaa biraatiin ammoo mootummaan naannoo Amaaraa Benishangul irratti waraana banuu akka barbaadu dubbachaa jira. Benishangul keessa kan socho'anii riphee loltoota saba Gumuzi fi Gumuzi irratti duulii banamee jira. ABO 5 as keessa jira jedhamee duulii banamee jira. Duula baname kana kan hoogganaa jiru bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Abinii fi akkasumas bilchiginna Amaaraa akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Adda durummaan ammoo Komishiinarii poolisii naannoo Amaaraa kan ta'e obbo Abbare Addaamuu dhimma kanarratti dhiyoo kana miidiyaa Amaaraatii fi ibsa kennaniin mootummaan federaalii Abiy Ahmed ajjeecha Amaaraa dhaabuu yookaan hin dandeenye taate poolisiin Amaaraatii fi milishoonni Amaaraa Benishangulitti bobba'uudhaan seera kabachiisuun ajjeecha dhaabuu akka danda'anii kan dubbatamaa ture. Dhimmi kun immoo dhimma weeraraati. Miseensi federeeshinii tokko dhimma federeeshinii biraa keessa harka galfachuu hin qabu jedhameeti kan dubbatamu. Duula Benishangul irratti banuu fi barbaadanii keessattuu uummata Gumuzii dhabamsiisuu fi barbaadan irratti yeroo ammaan tana duulii qindaa'ee miidiyaa hawaasummaatiin gaggeeffamaa jira. Aktivistiin naannoo Benishangul Gumuzii Naasir Neelseni ummati warri Habashaa ka naannoo Amaaraa jiran kunini ummata Gumuzii 600 fi olii guyyaa tokkottu ijjeessanii boolli tokkottu awwaaluun isaan hanqate. Yeroo ammaan tanallee ummata Benishangul diinomsuu fi duulii gaggeeffamaa jira. Keessattuu ummata Gumuzii irratti yakka duguuggaa sanyii kabira godhuu barbaadan jechuudhaan akkasitti dubbata jira. Naasir Neelsen akka inni jedhutti warri naannoo Amaaraa du'e jedhamu hedduun isaanii kan odeeffamu poolitikaa fi ololaa fi odeeffama Benishangul 600 ijjeefaman. Ummata Gumuz 600 ijjeefaman maqaa fi suuraa isaanii qabna. Ijoollee xixiqqoo harma haadha hootu kan isaan morma qaqqalanii ijjeessanii odeeffannoo warraatiif maqaa fi suuraa warra qabna. Ijoollee mormi isaanii muramuu fi carraaqii milishaan Amaaraa godhan hagarra gadaannisa morma isaanii irra jirtu. Gadaannisi jechuun mataa isaanii irra madaan jirtu. Ijoolleen akkasii guuttee jirti. Kun hundinuu ragaadha. Duguugga sanyii gocha akkasii kan raawwataa jiru warra naannoo Amaaraati malee uummata Gumuzii miti jechuudhaan dubbatee jira. Garuu ummati Benishangul keessattuu ummati Gumuz sagalee waan hin qabnee fi ummati Gumuz namni isaa dubbatu waan hin qabnee fi yakkama godhuudhaan duulii maqaballeessaa guddaattuu irratti gaggeeffamaa jira jechuudhaan ammaan tanatti duulii gosaa kana irratti godhamaa jira. Ummati Gumuzii kunini ummata nama nyaatu bineensa shanqillaadhaa ijjeefamuu qaba barbadaahuu qaba jechuudhaan gaafa namni 600 Benishangul Gumuzii keessatti milishoonni Asaaminoo Tsiggee kan naannoo Amaaraa ijjeessan duula guddaattuu ijjeefama qaba warra bara dhakaasuni dhakaattuu deebisuu qaban jedhanii Yoonaataan Tasfaayii faatii waan jedhaman Yoonii Maanyaa faatii waan jedhaman aktivistoonni Habashaa miidiyaan gosisaatii Itiyoo 360 faatii uummata kan akka isaanitti dhiyeessaa turan yaadattu. Ammaan tana komishiinarii poolisii naannoo Amaaraa komishiinarii naannoo tokko ummati Gumuzii dubartii gara qalee dubartii keessa marrimaan dhiifama ulfa baasanii warra ulfa nyaatu warra ulfa daa'ima nyaatu warra dubartii nyaatu warra nama nyaatu bulguudhaa bineensaa jedhamee ummati kun akkasitti dhiyeeffamaa jira. Ummati kun jechuun ummata nama nyaatu soobellaawochi jedhamanii akkasitti dhiyeeffama. Ummati kun baduu fi barbadaa'u kana ka jedhee hoogganaa naannoo takkaati. Hoogganaa poolisii naannoo takkattu ummati kun ummata nama nyaatu, ummata tiruu nama nyaatu, ummata jechuun gadaamessaadha keessa daa'im ulfa baasee nyaatu jedhee akkasitti maqaa balleessaa jira. Itoophiyaa keessatti waan akkasii ummata tokko maqaa balleessuun yakka hamaa gaggeeffamaa ka jiru. Ummati Gumuzii kun ammoo ummata jechuun aadaa gaarii qabu akkuma ummata Itoophiyaa kamiin namni jaalatee ollaa gaarii qabu. Yeroo ammaan tana miidiyaa fi sagalee waan hin qabnee fi maqaa balleessini guddaan irratti gaggeeffamaa jira. Duula maqaa balleessii gosa kanaatiin milishoonni Amaaraa Benishangul Gumuziitu duulanii nama 600 olii guyyaa tokkottu ijjeessanii ammallee duula gosa kanattu gaggeeffamaa jira. Kun waan akka malee nama gaddisiisu, waan akka malee nama naasisu. Minilik gaafa gara Dhaasanechitti duule. Minilik gaafa gara Dhaasanechitti duule uummata jechuun
Oromoo kibbaa jechuudha. Maqaan warri ittiin beekamaa ture. Kan isaan jechuun duula sana Habashonni geggeessuu barbaadan warra jechuun soobellitta yookaan soobellaawochi warra jedhamu balleessuufii ture. Ummati dhaasanech inyangatoma baaskeettu ummati kun cuftuu ummata nama nyaatu jedhameeti duula irrattuu banamee duula guddaattuu geggeeffame duula sunini sanyiini ummata akka erbooree faatii kan akka dhaasanech baaskeettuu fi kan akka inyangatoma hedduun isaanii lafirra badee wadhakkaa oli sanyiin garii ka fixamte sun keessa tokkine gosa erbooreetii fi gosa jechuun hamar kokkeef bummee faattuu jira. Ajjecha gosa suni naannoo sanittuu akka milneekii geggeesse. Qorataani anthropology takkine dhimma kana ummata dhaasanech gaafatee ture. Ummata dhaasanechii fi ummata naannoo san jiranii gaafatee ture. Ummata akka aariifaa, ummata mursiifaa gaafatee ture. Donald Donham Itoophiyaan gara kibbattuu akkamittuu babal'atte the southward march of Ethiopia kitaaba jedhu Wendy Williams wajjin barreesse ture. Achi keessatti ummata kana gaafate ture. Ummata dhaasanechi galabaa kana nama nyaattan isiniin jedhanii kanaaf Minilik faatii warri Itoophiyaa duula isin irrattuu bane isin dhugumaanu nama nyaattanii warra nam nyaatu soobellittaa yookaan soobellaawochi jedhee gaafate. Nu nama hin nyaannu foon horiillee bilcheessinu malee hin nyaannu. Nama nyaatu fakkeenyi isaa argitanii jirtanii warri foon dheedhii nyaatu. Warri foon diimaa nyaatutti foon horii diimaa nyaatutti muuxannoo nam nyaachuu qaba. Manuu gaafatta gaafii kan warri gaafadhii jedhanii bifa ajaa'ibsiisa ta'een uummatni kun gaafii nu gaafannee fi deebii naa deebisan jechuudhani. Ummati kibbaa kun ummati Oromoo kibbaa kun waa'ee cunqursa amaarii jedhu akkamittuu yaadaa jedhee hariiroo waan amaarii warraan jedhuu fi waan jechuun warri amaaran jedhu akkasittuu wal bira qabee nafxanyaan jedhu barreesse ture. Wendy Williams fi Donald Donhamittuu kitaabsu wajjin barreesse. Nu nama hin nyaannu foon iyyuu dheedhii hin nyaannu bilcheessinu malee warri muuxannu foon nama nyaachuu qabu warra waan dheedhii nyaachuu qabu. Nu isaanii foon nama nyaatan hin garre garuu shakkiin kenna foon dheedhii horii kan nyaatan irraa kaasanii foon dheedhii namallee nyaachuu hin oolan waan jedhu qabna jedhee dubbatee jira. Sodaattuu isiniin jedhanii isin jannummaa hin qabdanii gootaa hin qabdanii jedhee gaafate akkamittuu ilaaltan jennaan goota akkamiin hin qabne warri beeytan nu duula duullee leenca fi qeerramsa harkaan qabne ijjeesna warri fagoo kalaashii dhukaasaa jannummaa warri qabu numa warri hin qabne kamidha. Jannummaa warri qabu warra jechuun alatti duulee kaayoo fincaa'u seeraan fincaa'u kaayoo jechuun wanyaatu seeraan wanyaatu warra akkasimoo warra farshoo dhugee magaalaa keessatti yookaan ammoo dubartii ijoollee durattuu fincaa'aa ofirra fincaa'aa deemu janni kamidha jedhee gaafate. Wendy Williams fi Donald Donhamittu barreesse kitaaba kan keessattu nu beekta jannummaa nu gowwanuun jedhani gowwaan nu moo kafarsa dhugu ofirrattu magaalaa keessatti ijoollee fi dubartii durattuu fincaa'aa warri deemu. Nu akkasii hin fincoofnu. Fincaa'aan akkasii miti nu seer qabna aadaa qabna safuu qabna. Warra jechuun gootummaan nu hin caalletti goota ofiin jedhee warri qarooman nu hin caalletti qarooma nu fide wanni nu habasha jala argine yoo sila kabarnoo taate farsoo dhuganii magaalaa keessatti ijoollee fi dubartii durattuu fincaanaa deemu foon dheedhii nyaachuu qaroomee warri nu fide horii nama saamuu hatu nu horii nama hin saamnu haqa nama hin barbaannu ummati haqaa numoo isaanii jedhanii gaafatanii jiranii gaafii hedduudha. Ka Wendy Williams fi Donald Donham warra ummata naannoo kana ummata aarii ummata mursiitii fi ummata boodii ummata akka baaskeetoo inyangatoomi fi akkasumas ummata erbooree fa'aa gaafatanii garuu irra aariidha kan isaan irratti xiyyeeffatanii jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kitaaba sana yoo dubbistanii kitaaba akka malee bareedaa takka hariiroo ummatii Itoophiyaa kibbaati fi ummati jechuun weerartuun amaaraa gara gadiitti babal'atan kan waliin qabanii hedduu kitaaba isaa keessattuu barreessanii jiranii. Kitaabaan akka malee jaaladhu keessa hariiroo ummatii Itoophiyaa amaaraa wajjin qabu sociological anthropological aadaa waan waliin jira. Walitti dhufee babarreessa kitaaba jiru keessa kitaaba akka malee gaarii tokko Mallas Zeenaawii gaafa bosona ture bara 1990 nama Ameerikaa tokko ka State Department wajjin hariiroo cimaa qabu wajjin gaafii fi deebii godhe Paul Ains jedhama namni kun
Paul Ens gaafisa gaafatu aadaa waa dubbisu kamalleessoo gaafatu aadaa waa dubbisu akka qabu akka malee akka dubbisu yeroo waraana riphee loltummaa ture san keessa kitaabii tokkini ka waraana san keessattuu gaafa raasaa ture kan inni akka malee dubbisee hubannoo isaa kenne jiruu lolaa sun keessattuu abdii isatti horee Itoophiyaa akka gaarii hubatu kitaaba godhee keessa jechuun Donald Donham barreeffamisa akka dubbisu akka malee jaalatu ka dubbate mallas anillee jechuun mallas irratti waan sun irratti waliigala hariiroo sabaa fi sablammiin Itoophiyaa kaabaa ka Amaaraatiif Tigraay keessattuu Amaaraa warra kibbaa ka to'ate achiin duubatti hariiroon akkamii akka inni dhaabbate qabeenyi warra akkamii akka inni mance Donald Donham facaal maaltu barreessa Marjorie Parham facaala maaltu barreessa Marjorie Parham dubbisa waraana addunyaa lammaffaan duubattu bara Haile Sillaaseen Ingiliz irraa gad deebi'ee dhuftee barreessite waan jechuun kafa janjeero walayita naannoo kanattu Abi waraani jechuun Haile Sillaasee tiif milneeki sabaa fi sablammii godham qorattu biyya Ingiliz deema Marjorie Parham Evelyn Waugh faa qoradha inni jechuun qoosaa godhe The Buffoon King Haile Sillaasee irrattuu kitaaba barreesse warri yeroo san turan kitaaba akka malee gaarii tokko yoo seenaa Itoophiyaa ka dhugaa barbaadan jechuun waa'ee raayyaa barachuu barbaadan raayyaa fi Tigraay hariiroo akkamii akka isaan qabani qabsoo Tigraay keessatti Oromoon gahee akkamii qabdi namni Tigraay ka magaalaa Aksum bakka handura qarooma Itoophiyaatti fi qarooma Habashaatti fi Itoophiyaa ka Tigraay ka Amaaraa ka Ortodoksii ta'ee Gabru Tarraqee kitaabni barreessa seenaa Itoophiyaa hedduu barreessa hedduu dubbisaa isin jechuu barbaada daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo warri nu daawwachaa jirtanii hedduu isin galateeffachaa jirra lakkoofsa bilbila kan duraatu hedduu bilbilaa ture zel barreeffam jedhu irraa hin fuune gargaara waan jiru itti fakkaata namni hedduun bilbilaa hin jiru gargaarsa miti yaada kennadhaa jedhe hedduu duratti bilbilaa turtanii amma bilbilaa hin turtanii bilbilaa hin jirtanii I think telefoonii nagaa hojjechaa jiran fakkaata dura waan bilbilamaa tureef odeeffannoo kenna ka isin biraanii gaggayaa jirru sa'aatii kanaa fi wantoota qopheeffanne hundaayyuu isin biraanii waan geennisa warri nu daawwachuu fi asittuu argamtanii hedduu isin galateeffanna yeroo birallee gaddachaya gaddeebiyaa nu hordofa odeeffannoo isin biraanii gahu akkuma itti fufnettu jirra odeeffannoo kenna ka guyyaa guyyaan isin biraan geennu guyyaa tirolam takki ganama takki galgala ka isin biraan geennu odeeffannoo kan jechuun maddeen adda addaa irraa qabannee isin dhufna isinis odeeffannoo dabalataa yoo ka qabaattan taatanii nu biraan gayaa isiniin jechuu barbaanna daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Asit dhuftanii daawwachuu nu hordofuu keessanii fi hedduu isin galateeffannaa tamsaasii kenna ka sa'aatii kana odeeffannoon isin biraan gayaa turre kakkanuma fakkaata. Waan nu daawwatanii fi horaa bulaa galgala kanallee mariitti deebina yeroo sanii telefoona bilbilee isinii telefoona isin barattaniin kanaanii odeeffannoo akka isinii kennitanii nu 61288732 namni hedduun kana barate waan sagantaa kana walitti hin qunnamsiisinii fi yaada fuudhaan jirru mee namni tokko hin Jarman irraa bilbilaa jira odeeffannoo jala hafuunutu Facebook fi YouTube qaqqabe waan si jala dubbata sun qaqqabe si jala fuudha waan si bira dubbata Facebook yookaan YouTube kiyya sagalee gad xiqqeessi No, waan dubbata cufe. Ayyee dubbadam. Akkam nagaa akka jiroo. Nagaa. Hello. Si nagaa jira dubbadha. Akkam nagaan fayyaadhaa meedha. Fayyaa nagaa. Akka jiroo kenna sinti barbaadu jabaattu. Yaada bareeda jirtu beekte. Ayyee. Ijoollettu bir jira yaada isaa dhagahuun xiqqoo rakkisaadha. Mee namni biraa Berliin irraa bilbila jira. Haloo? Halo jaalle Khadiro ana Ismaa'ili. Waa dubbiin akka darbatte hedduudha aarsite dubbiin sanii. Dubbitam? Aboodhaaf.
هذه أوجه منها تايتر ما دبيتها دبيتها الدوب البريتاني أمامه أقرتي قرقار سجنار رفتني أكوان جو أنا اللي أنا الدوب بالبل نو 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 أتيوم بالبل تايو يومنا بالبلت يومنا بالبلت زمان أقرتي أتي نمني نو نو أكاسين جنة نو أكاسي متي أكيد أتي lakkoofsa zeel jer tokkotu barreeffam tokkotu dur ture nami waan gargaara jedhan see bilbilaa hin jiru bilbilaa jedhee duratti hin barreessine san jedhe malee gargaaruu diddanii miti kan warri nu gargaara hedduu jira. nama biraatti illee dubbadheetiin jira waan kun gargaaramuu qaba waan keenya namni biraan dhaabbanne eenyu bira dhaabbataa godhuu qaban darajaa addunyaatti namni godhuu qaba dirqamaa si hori maali. Ayyee galatoo. Wanti barbaadu mee akkaataan itti si ergu atummaan naanjii yookiin mee akkamitti si erga wahiin akkaawuntii keessan naa kennaa. Si kan lakkoofsa keessatiin si bilbila lakkoofsan keen qaba anatti deebisa si dhawa. Natti deebisa si bilbila. Okay. Ayyee ulfaadha. Ayyee. Okay. Deebisimee naa bilbili namni biraa tokko naa bilbila jira biyyirra lakkoofsa no nama odeeffannoo biyyirrallee waa'ee biyyaa naa kennaa ture. Deebisi naa bilbili lakkoofsa 7844 ka bilbilte si jalaa kaasaa jedhee dogongoraanii cufee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo nu gargaaraa jirtanii hedduu galatoomaa warra nu gargaartanii. Nama addunyaa kana keessa nama xiqqaattu waa godha nama xiqqaattu waa buusa hedduun isaa waan godhu. Addunyaan kun bakka sadittu qoonna. Warra yaada burqisuusu, warra yaada hojii irra oolchuu fi warra yaada namni burqisiise itti fayyadamu yookaan nyaatu. Consumer. Warri yaada uumuu warri waa gargaaru persentii 2 gadi tokko gadi bakka hedduu keessatti warri yaada calaqqisiisu. Warri yaada ammoo gara yaada hojiitu geeddaru isaanii warra jechuun biizineesii qabanii yaada adda addaa hojiitu aansuu jijjiiruu danda'anii warri kun jechuun warra akka malee bu'aa irra buufatee dureeyyii jennu bakka hedduu keessatti warra akkasii kana isaan ammoo harka 20 hin tayan ummata babal'aa Ameerikaa keessatti harka 25 hin tayan ummata Oromiyaa keessatti meebi harka 5 faa yoo ta'ani 10 yoo ta'an warri guddaan ammoo persentii 80 oli akka Oromiyaatti yookaan akka Faranjeetu 80-70 ta'an konsuumeriidha. Itti gurgurata sirra bitanii sirra nyaatanii warri gabayaa jiraachisu. Bakka hedduu keessallee miidiyaaleen addaa miti warri kan yookaan mirqaan sun yookaan gaddisiisuun irraa waa fudhatta irraa waa argatta. Warri jechuun yoo akka malee gammadee waa gumaacha. Yoo gumaacha jechuun yoo hin gumaachina jechuun hin gumaachanii jechuun kun jechuun emooshinii warrattuu fayyadamtee warra waa gootu malee hawaasuma hundayyuu keessattuu yoo duwwaa jetteen kadeemee lolee qabsaa'ee bilisa nan baasu harka xiqqaadha. Persentii duwwaa maalidha? Ka siyaasa keessatti hirmaatee akka Jawaar riskii fudhatu persentii duwwaa xiqqaadha. Ka jechuun riskii fudhate jechuun mataa ta'ee ka yaada maddisu akka malee xiqqaadha. Namni nu gargaara akka malee hedduu baay'ee guddaadha. Haga nu barbaannu caala nu gargaartanii galatooma. Warri nu gargaaran illee jechuun isinillee nu daawwachuun keessanii nu gargaarsa nu bira dhuftanii yaada kana maal jennaan guyyaanii namni yaada kan dhagahu yaada kana waan gadi nu bata gaaf tokko wanni nu haasofnu kun hin gallaaf. Oromoo keessa jechuun wanni guddaan tokko rakkoon Oromoon akka akaayitiidha. Warri gadi dubbiin galtee fi bilchaatee jira gariin ammoo jechuun amma gana dubbiin galuufittu jirti. Akaayii eelee gubbaa jirtu akka malee daddafee durattu akaawamee hin gubata. Waan nutti gubachaa jiru waan namni hedduun itti gubachaa jira gariin hin beeku nu banne dubbiin akka dubbii akaawii suni ummata jechuun yaadisa dhalachaa jiru keessatti dubbiin isaa aga akaayitii haga kan dhaqqabatu kan jala gubatee ciincawaa yookaan ammoo jala gubatee arrara jedhee namtichi tokko durii walaloo keessatti barreessee kitaaba findaa ta'u jedhu gamoora namichi jedhamu tokko akkasittuu barreessee jira. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo namni takkattuu yaada bilbila nu kennachuu fedhaa siyaa mees jala hakaasute. Haloo. Yaa. Lakkoofsa kan keen beeka. Ana xulloo rana bilbila jirta. Hirna jirta iyyuu? Nagaa. Maaltu jira? Lakkoofsa ni gargaareetu
gargaarsa kan akkatti gargaaruu malli nu dhibe. Abshir ka biyyatti yaadne gaaf biraa goona maaltu jedhame waan oduu biyya nutti himi. Oduu biyya wanni haaranii jira siin jiru amma hammeessaa jira kanumatti namni ol sodaachaa jira biyya siin miti. Sagalee ol fadhi dubbarme. Gama keessaatiin bilbilee siqun namaa tasanii immoo akka lookaala yeroo Itoophiyaatti ati itti seentu san nuuf ibsi sagantaa ta'e hordofu. Ayyee. Akka malee carraaqanii dadhabaa jira. Abshir akki goono yoo rabbi jedhe saatalaayitii irrallee jechuun warruma amma jiran saatalaayitii amma jiran kana yookaan kabirallee barbaannee hin baana. Hedduu galatooma warra gosan keetii kanattu haamilee nuu ta'a biyyirra namni nu dhageeffatu odeeffannoo nuu kennu ati yeroo hedduu Harargee lixaa ana xuulloo hirna odeeffannoo naa kenta hedduu si galateeffadha warra kan keetii hedduutu jira ka bakka daddara nu bilbilu ulfaadhi naga ta'e. Amma naannoo keenyatti walumaa galatti guutumaa guutuutti haala jechuu dandeenyu guyyarraa qaddan daawloo godhee walii dabarsa odeeffannoo gama keessatti dabu. Keessattuu yeroo takka seenaa wal qabatee seenaa ati nuuf miidiyaa irratti ibsitu san fa'aa haalaan jaalana. Ayyee. Odeeffannoo dabalataan guyyaarraa silaa daqiiqaa 3-4 yookaan 5 illee ta'u seenaa san nuu tuttuu ta'e hedduu namni akkaan itti dammaqaa beekte. Abshir goona hedduu si galateeffadha obbolees kiyya. Ulfaadhu nagaatti. Yaa obboleessi keenya kun Harargee lixaa irraa bilbilaa jira hedduu galateeffannaa biyya keessa ijoolleen hedduun yeroo garii odeeffannoo nuun gayaa jirti. Jechuun namni garii akkasittuu gootattu jira. Sagalee warraa jechuun haalli nuti hin dhoksin jiru. Gootummaan sagalee illee dhageessanii yaada jiru ka biyya keessa nu biraan gayaa jiranii. Baqattoonni Oromoo ka biyya Suudaan jiran, ka biyya Somalilaand jiran, ka biyya Jibuutii jiran, Keenya jiran hedduutu nu bilbilaa odeeffannoo biraan gayaa. Biyyi keessatti ammoo ijoolleen Arsii lixaa, ijoolleen Jimmaa, ijoolleen Harargee kun akkuma agartan kanatti bakka hedduu irraa nu bilbilan odeeffannoo nu kennanii haalli odeeffannoo warra biraan gahu irratti hojjetamuu qaba. Keessattuu yoo rabbi nu gargaaree nu taate odeeffannoo hojjennu kana waan qopheessinu kana xiyyeeffannaan kenna karaa televezyiinii qofa osoo hin taane karaa reediyootiin odoo guyyaatti akkuma BBC kanallee daqiiqaa 15 illee taate yookaan ammoo torbaanittu daqiiqaa 20-30 illee arganne karaa reediyootiin odeeffannoo cuunfame uummataan baasuu irratti hojjechuu qabani. OMN sagantaa raadiyoo banuu qabaa turanii maal akka ta'e hin beeku uummatii Oromiyaa kabaadiyaa jiru akka malee tajaajila reediyootii fi dharraa guddaa qabanii hanqina odeeffannoo guddaatu jira. Maali guyyaa lagannaa gabayaatu jira. Gabaa hin oolinaa meeshaa hin fidatina jedhama. Ummati meeshaa isaa fe'atee gabayaa dhufa. Hayi labsinee jirra lagannaa gabaa hin dhageenye amma sirra dhagayaa jirra. Ammaan tana sirra dhageenye maal jennaan baadiyaan televezyiiniin hin jiru. Ifaan hin jiru. Baadiyyaa keessatti bakka ifa televezyiiniin jirutti OMN saatalaayitii irrattu jira anteenaan hin dhufu. Namni saatalaayitii televezyiinii qabu nam xiqqaadha. Bakka durii mana shaayii yookaan ammoo mana beergoo mana nyaata deemanii dhageeffatan amma OMN kontorbaandii banuun sodaachisaadha akka durii sanii miti. Akka durii sanii bakka tokkotti wal qabdee jimaa qamaa haasawaa waa dhugaa OMN daawwachuun sun hafee jira. Wanni hayyamamu muuvii fi ispoortii qofa. OMN akka kontorbaanditiidha. Durii warri wayyaanee OMN yoo ati dhageeffattu mana kan kera dhufanii saatalaayitii hiikan yookaan baaksii saatalaayitii fudhatan. Ammaan tani yoo ati OMN qabaatte si hidhanii televezyiinillee dhufe waraanii mana fudhata. Komaandi poostiin abiyyi bifa kanaatiin deemaa jira. Kanaaf reediyoo irratti xiyyeeffachuudha. Reediyoon tokkoffaa bitachuun salphaadha. Lammaffaa reediyoon ifa hin barbaadu. Elektirikii hin barbaadu. Dhakaa baatiriitiin hojjeta. Reediyoo qabatee qote bulaan fannifatee maasaa ittiin deemmata. Loon ittiin tikfata. Karaa ittiin deemmata. Reediyoon jechuun bakka fedhan ittiin deemanii dhagahuu danda'an. Uummanni keenya guddaan uummati Oromoo ammallee tan harka 80 ol 85 ol uummata baadiyyaa jiraatu. Raadiyoo keessaa gargaaru.
ka odeeffannoo isaan gahu. Kan irratti jechuun warri dandeettii qabu odoo hojjetanii televezyiinii banachuun waan gaariidha. Yaa dhugaadha televezyiiniin afaan Oromoo dabree jedhan kabaja afaan Oromoo televezyiinii 3-4 qaba. Televezyiiniin maqaaf barbaanna. TV afaanii kun hin qaba. Wanni arganii dhagayan jechuun waan argan caalaa humni qabdi. Garuu qabatamaan ammoo baadiyyaa ka jijjiiruu danda'a ka odeeffannoo ittiin geessuu danda'u ka akka malee bifa salphaa ta'een odeeffannoon ittiin gahuu danda'u gaazexaa miti, televezyiinii miti, intarneetii miti, raadiyoodha. Raadiyoo irratti Oromoon akka malee hojjechuu danda'u qaba. Keessattuu raadiyoo dambalii gabaabaa. Short term web. Dambaliin gabaabaan fageenya dheeraa deema. Raadiyoo akkasirratti hojjetamuun akka malee akka inni barbaachisu kan hubachaa jiru. Sun irratti nullee waan dandeenyu godhuuf hin carraaqna. Warra biraa yaada raadiyoo qabanillee irratti jechuun miidiyaa banachuu qaba. Raadiyoo irratti xiyyeeffadha waan jedhu gorsaa kennaa jirra. Haasaan jijjira. OMN illee karaa warraatiin gara raadiyoo banachuu sunitti deebi'anii akka malee gaarii maal jennaan kanaan dura karaa Itoophiyaatiin FM banannaa maalii jechaa yaadaa turanii FM'n sun banamullee carraaqamee hin taane hayyama mootummaan Itoophiyaa abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaan dhoowwate zaamii FM jedhan kamiyyuu si baatu warri bituu fi carraaqee ture zaamii FM sanillee abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa harkattuu qabe raadiyoon bitame raadiyoo Awaash FM jedhamee maqaan jijjiirameen duubattu mootummaan Abiy Ahmed akka hojiirra oolle godhe. Yeroo ammaan tana FM'oonni afaan Oromootii fi dhimma Oromoo irratti hojjetan tokkollee hin jiru. FM'oonni afaan Amaaraa ka qilleensa Oromiyaa to'atanii jiran cuftinuyyuu odeeffannoo farraa Oromoo, odeeffannoo diinummaa Oromoo gabaasaa oolan halkanii guyyaa. FM'oonni kun hedduun isaanii ammoo ispoonsar ta'anii ka maallaqa argachaa jiranii karaa waajjira muummicha ministeeraa karaa Daani'el Kibret maallaqa gargaarsaa dhimma dimokiraasii, maallaqa gargaarsaa dhimma maallaqa gargaarsaa dhimma jechuun pireesii jajjabeessuu ka jedhu dhufaa jira. Maallaqni sunin miidiyaan Oromoo akka inni argatu godhamaa hin jiru. Maal jenna miidiyaan bilisaa ka Oromoo biyyi san keessa jirtu tokkollee hin jiru. Maqaa miidiyaa bilisaatiin gargaarsa ka argataa jiru. Ahaduu FM fadha. Maqaa miidiyaa bilisaatiin ka gargaarsa argachaa ture Itiyoo FM Shaggar warrum Habashaatti gurrachaa jira. Kun ammoo jechuun haala waajjira muummicha ministeeraa wajjin walitti hidhatanii ilaalchi Itoophiyummaa isaa babal'isanii Abiy Ahmedin tuqanii sabaa fi sablammii kan ammoo akka fedhan godhanii warra Oromoo ka Abiyyi gadi jiranii fuudhanii biyyeettuu makanii yeroo garii dhoqqellaan bubanii wanni deemaa geggeeffamaa jiru. Sun fakkaataa biyya keessattuu yeroo takka namni mootummaa Itoophiyaa keessa hojjetu akka malee kana dhiyaatu tokko mootummaa Oromiyaa dhufanii gargaarsa maallaqa guddaa qabna embaasiin Ameerikaa. Oromiyaan uummata bal'aa qabdi. Oromiyaan jechuun paartii siyaasallee hedduutu jira. Miidiyaa dhuunfaa ka hojjetu ka Oromiyaa keessaa maqaa nuu kenna gargaaruu feena fandi miiliyoonii hedduutu miidiyaa fi ramadame. Warri Oromiyaa miidiyaan achi jiru gaafsuun kafaa miidiyaa ONN fi ABO'tidha. Lachuu akka fayyadaman hin barbaanne maal godhan? Baajetii naannoo Oromiyaatiif dhufe ka naannoof ramadame illee miidiyaa Habashaattuu gurrate. Kana jechuun nama hin kijibne ka miidiyaa Itoophiyaa keessa jiruu fi akkasumas nama waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa keessa jiru gurguddaatu natti hime. Yeroo sanii maallaqa akkasittu jira koottiin wajjin hojjedhi miidiyaa banachuu dandeettaa Abiy Ahmed Facebook gubbaattu balaaleffachaa hin oolini maallaqa guddaa akkasittu deebi'aa jira jedhee waan sun amansiisuuf namni kun natti hime odeeffannoo kan karaa biraa irra mirkaneeffadhee jira. Maallaqa guddaattu maqaa dimokiraasiitii fi maqaa miidiyaatiin pireesii jajjabeessuun gamtaa Awurooppaa irraa USAID irraa mootummaa Ameerikaa jechuudha. Akkasumas mootummoota gamtoomaniitii fi faawundeeshinii Awurooppaa ka gosa Soros fa'aadha dhufaa jira. Maallaqni kun jechuun yoo miiliyoonii Awurooppaa miiliyoonii 200 dhufe jechuun biliyoonii hedduudha birri Itoophiyaatti. Birri baay'eedha. Gargaarsa gosa kanaatiin jechuun namni tokkoon kaanini hedduullee yaadisa walii hin galleen yaadisa jechuun yeroo hundaayyuu garaaf dhaabbata mootummaa jalfiiga. Garuu waan inni godhe tokko ammoo dinqisifachuu barbaada. Biraanuu Leenjisoo maqaa tokkoofillee taatu miidiyaa ittiin banee jira. Gargaarsuma dhufuu ka gosa kanaa gargaarsa mootummaa irraa argatee namni miidiyaa bane tokkisattuu jira. OPDO'n kan cuftunuyyuu
Miidiyaa Oromoo waan jirtu tokko maqaa tokko afaan Oromoo afaan Amaaraatiin hojjetu Prime Media waan jedhamu tokko banatee jira. Opiidiyoon kan gorsitoota Abiyyi jedhaman maallaqni kun isaanuma biraanii bahee nafxanyoonni guuratanii namni reediyoo tokko ittiin banatin jiru. Reediyoo daqiiqaa tokko afaan Oromoo dubbattu. Televezyiinii takka, miidiyaa takka, pireesii takka ka godhan jiru. Silaa waan kana ka godhan danda'e waan Daani'eel Kibret godhe kan hunda sila leencoo baatii godhuu danda'a. Leencoo baatii waan lafaatii fi waan garaa waan darbu waan takka hin godhan gargaarsi gamtaan Awurooppaa baasu miiliyoona hedduutidha. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaatti waggaatti gargaarsi inni kennu jechuun biiliyoonota hedduudha. Kan dhimma demokiraasii, dhimma bulchiinsa gaarii, pireesitii fi mirga dubartootatii fi daa'imman irrattu kan inni dhiyeessu qoftinu kan hundaayyuu karaa NGOtii fi karaa dhaabbilee miti mootummaatiin kennan. Warri mootummaa hin kennan waan hedduu. Kan hundaa Oromoon irra fayyadamaa hin jiru. Mootummaan Ameerikaa gargaarsa meeqa akka inni kennu beektan waggaatti? Biiliyoonii 70 ol birrii Itoophiyaa. 1.3 billion USD. 1.3 billion USD. Gargaarsi embaasiin Ameerikaa qoftinu dhaabbilee miti mootummaatii fi dhaabbilee mootummaa Finfinnee fi Itoophiyaa keessa jiran qofaaf akka kennu. Hariiroo jechuun mootummaa Ameerikaatiif jechuun mootummaan Itoophiyaa ka walii kennamu ka waraanaa ka maali sanii miti. Gargaarsi namoota miti. Kan hundaa Oromoon irra fayyadaman jira. Oto dubbachaa jirru miidiyaan embaasiin Ameerikaa USAID televezyiinii akka malee raadiyoo FM akka malee Oromoo arrabsu keessa ka Oromoo maqaa balleessu xureessu keessa Ahaduu FM ka jedhamu Ahaduu FM ka gargaaru mootummaa Ameerikaatidha. Maal jennaan waliigaltee sagalee Ameerikaa wajjin qabane. Doolaariin kaffalamaaf. Maallaqa qilleensaa ka doolaariin kaffalam sun duula farra Oromoollee sanumaan geggeessan. Miidiyaan Oromoo hin jira. Dooche Veleenis tamsaasisa ka dabarsu miidiyaa Amaaraa wajjin waliin ta'ee dabarsa. BBCnis hedduu maal FM'n Oromoo hin jirtu tokkolleen ka dhuunfaa takka hin jirtu. Abiy Ahmed miidiyaan afaan Oromoo akka banamu takka hin fedhu hayyamu. Abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa sadarkaa Finfinneetti miidiyaa Oromoo takka hayyama kennee hin beeku. Takkattu jira ka qilleensa miidiyaa biraarra liizii godhame. Sanuu jechuun dhoowwaadha jedhamee cufamee jira. Wanni Itoophiyaa keessattuu yeroo ammaan tana deemaa jiru. Abbaa biroodkaastii taayitaa Itoophiyaa ka jedhamu warri Abiy Ahmedii faatii hoogganaa jiran. Abbaan biroodkaastii taayitaa Itoophiyaa namni olii gad sochoosu gurbaa tokko Wandawasan Andu'aalem ka jedhamu. Warri jechuun nafxanya Oromiyaa keessattuu dhalatte maayibara qiddisaanii Daani'eel Kibret wajjin qubaa fi qubee ta'ee nama hojjetu. Daani'eel Kibret isa wajjin hojjeta. Daani'eel Kibret nama pireesii to'atee pireesii farra Oromootiif farra Islaamaa ta'e kana ka hoogganu isa. Miidiyaa farra Oromoo farra sabaaf sablammii miidiyaa jechuun duula maqa balleessi Somaalii Affarii Gumuz Oromoo irratti banaa jiru ka hoogganu gurbaa kana. Wandawasan Andu'aalem ka OMN cufsiise ka Reuters ariisise. Itoophiyaa keessatti wanni deemaa jiru. Riifoormii warri jedhee Abiy Ahmed jechuun Oromoof waa buusaa jedhe kana ka isaan yaaduu qabanii ka isaan laaluu qaban. Kana wanni Oromoon riifoormii jedhetti amanu yeroo ammaan tana tokkolleen hin jirtu. Namni keenya garuu ammallee taanan ija dunuunfatee mootummaa Abiyyi malee yookaan karaan biraa hin jiru waan jedhuun deemaa jiranii. Gaafa jechuun iji warra banamee fi haala ammaan tan deemaa jiru hubatan jalaa galanii jecha abdanna odeeffannoo kenna ka isin biraan gahuu deemnu akkanumattu isin biraan gahuu itti fufna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennine ka sa'aatii kana ka odeeffannoo isin biraan geenne kanuma fakkaata. Bilbiltanii warri yaadanuu kennitanii hedduu galatooma isiniin jenna. Warri hordoftanillee nu gargaartanillee cuftunuyyuu galatooma. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u tamsaasii keenya ka amma agasuma nagaan oolaa nagaan bulaa.